Viidiyoo gabaabaa waa'ee toobaa, fadiilaa toobaan qabu, kabajaa toobaan qabu, sadarkaa inni qabu, bu'aa inni qabu, viidiyoo 8ffaa kana dhaggeeffadhaa. Sheer illee godhaa akka namni biraallee irraa faayidaa'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليان كيا قالي جالتمو كان إسلاما كان أمنتين إسلاما هادي لا إله إلا الله ولتن ويت وندنو نجا ربي كبجان رحمني بكا وندت سنبرها جراتو فيديو كنا كيستي صدركاتو بانكبو فيديو كن فيديو 8ffaa waa'ee ma toobaa irraa jechuudha. Toobaa milkoo barbaadda duniyaa fi akhiraatti milkaa'uu barbaadda gara rabbii keetti toobadhu. Wallaahi nami ilmi islaama ta'e nama ta'e namni toobaatti hin haajomne hin jiru. Toobaa jechuun gara rabbii deebi'uu jechuudha. Kanaaf wanni kun waan anis itti haajomu atis itti haajomtu aalimii kan hin beekne ka beeku nama hundinuu itti haajomu toobaan jechuudha. Rahmata rabbii irraa rahmata isaa irraa arjummaa isaa irraa rabbiin ulaa toobaan hubbane. waan ulaan toobaa kun banaa jiruun abdii guddaa qabna jechuudha. Kanaaf abdii muratin rabbiin subhaanahu wa ta'ala sirraa muranne jechuudha. Ati immoo abdii ofirratti muratin sheexanatti of laattee karaa rabbii irraa of fageessitee abdii muratin jechuudha. Toobaa jechuun ulaa abdii jechuudha. Kanaaf toobaan kun faayidaa inni qaburraa dubbataa jirra jechuudha viidiyoolee ammaan dura dabre keessatti. Arrallee faayidaa toobaan qaburraa takkis bu'aa inni qabu irraa dubbachuu kana sadarkaan inni qabu kan afuraffaa maali? Annaha sababun lidukhuuli aljanna. Allahu akbar. Toobaan kun sababa taate jannata seenuudhaaf. Allahu akbar. Toobaan gara rabbii deebuun hamtu irraa gorfamanii hamtu irraa dhaabbatanii rabbii ofii jecha gara rabbiitti as deebuun sababa ati itti jannata rabbii seentu sii taati. Ragaan kanaa maali? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jee quraana keessatti? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله أكبر. ربي مال جري ورّا أنبيوتا دبته أمتا غاري ماندورة دبرون دبته أنبيوني كون أكسر ربي ساني قبران إيغا دبته بودا مال جي ربين فخلف من بعدهم خلف إسان كان بودا بكا بوئي بكا ساني أمتا تقوب بكا بوئي ummanni bakka bu'e kun ummata akkamii jennaan adaa'u salaata isaanii kan hin eegganne salaata kan yeroo irraa salaa baasanii salaatan salaata isaanii kan hin tolfanne salaata isaanii yeroo gorii salaatanii yeroo gorii kan dhiisan salaata kana kan tartiibaan eeggatanii hin salaanne salaata rabbii kana ka jamaa keessatti hin salaanne salaata rabbii kana akka rabbiin isaan irraa barbaadutti hin salaanne ummata akkasii tokko bakka isaanii bu'ee jira rabbiin subhaanallah. Wattaba'u shahawaata warra fedhii lubbuu jala deemu warra sanatu أنبيوتا كان أمتا غاري كان بكا بوجه رب سبحانه وتعالى نمني يورو تكو صلاة فيسي أما بودا وننك أبو مالي فدي لبو مساجل ديمو تشور وان لبو مساجل تجل ديمو تشور نمني صلاة ربي كبتي صلاة ربي تفتي يرو سارتي إقتي جماعة كيس الصلاة بكا جيرو مسجد ربي كيسي يرو هند تتافي قول اكا مسجد ربي كيس الصلاة جماعة الصلاة maal isa gargaarachuu karaa rabbii irratti fedhii lubbuurraa of dhorguu danda'achuu dhagguusan garuu ammasitti maal jee rabbiin warra salaata isaanii balleessanii fedhii lubbuu jala deeman jechuudha. Salaata keessee tokkotti balleessinaan salaata eeggachuu dhabnaan wanni ati qabdu maali fedhii lubbuu jala fiigachuu sheexanaa wajjin karaa sheexanaa jala deemu ummata akkasii bakka bu'ee jee rabbiin fasawfa yalqawna ghayya ummanni sun ganaa ghayyaa seenuuf ta'anii jee ibidda jahannam qixaaxamuuf ta'an jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummanni akkasii sun ibiddatu isaaniif jira jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata akkasiisan ummati akkasiisun qixaaxa isaaniif jira jedhe warra salaata rabbii hin eegganne warra salaata rabbii hadiyoomse warra salaata rabbii hin eegganne fedhii lubbuu isaanii jala deeman ibidda jahannam seenuuf ta'anii jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe eenyu malee illaa man taaba wa aaman. Allahu akbar. Nama toobbate malee ummatumaan duraan salaata isaanii sirriitti hin eegganne kun fedhii lubbuu jala deemaa turan kun
yoo toobatan wa amana imaana isaanii yoo haaromsan yoo ahaaraatti amanan jechuudha bara imaana isaanii kana ida'atan imaanni kun ni du'a dhukkubsatee imaanni kun hanga si keessa du'u tokkotti jechuudha ergamaan rabbi maal jedhe alayhi salaatu wassalaam imaanni garaa tokkoon keessanii keessatti ni moofaa akka huccuun tokkoon keessanii moofaa hojii huccuu uffatteetu ni moofaa imaanni kun utuma ni moofaa jechuudha haaromsuu qabda quraana rabbiitiin zikriidhaan ibaadaadhaan haaromsuu qabda jechuudha ibaadaadhaan hundaan haaromsuu qabda jechuudha kanaaf rabbiin maal jedhe warra rabbi toobatee amananii dalagaa gaarii dalagan malee jedhe warri sunoo kami فأولئك يدخلون الجنة إسان سن جنة سينوف تاني أما سيقلتي دبين ورم دران بر صلاة اللي إيقاتشو تنتر فإدي لبو جلا يا آتران يو سانگر ربي تصديبياني إيمان ساني جبيفتني إيمان هارات أمناني دلقا غاري وان دران بلساتران سن دلقا غاري دلقن خيري دلقتن ورسون جنة سينني جي ربين ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون شيئا واتكل ربين ساني را نرسو خير ساني را واتكل را نرسو جنة سينو تاني جي الله أكبر بؤا تكيس صدركاتو بانك بوان تقاتي تقامي تجول سببات جنة ربي سينتو سيفتا تجول كناف بوليان كي يهتوبا نقر ربي تهديبنو قرى توبا ربي تهديبنو ثمرات الاستغفار أما اللي بؤا تكيس فري فايدة استغفار ربي أرارما قافتشون ربي أرارما كرأتشون كبورا رادوبا نتشون إن من ثمرات الاستغفار بو أهل استغفار الرجل فايدة تكيس ربي سبحانه وتعالى نرتك أنني أرى تولا نرتي أول أرى تولا قرقداني نرتي أول أرى ربي سبحانه وتعالى ثواب قرقدانو كنا جوبو إسا إفما سقافا أن الاستغفار سبب لمغفرة ولو عظمت الذنوب وبلغت من الكثرة عنان السماء الله أكبر دليل أكفيت اللي ما نقدن أكفيت اللي ما ندمان نمنيو رقمت ربي سا إفما قافته وان الرجل سنرى توبته رأبته يا ربي نافرار ميوجده دليل أكفيت اللي ما انتاني ربي نسي فرار مجود bu'aan toobaan qabu kana jechuudha bu'aa rabbi araarama gaafachuun qabu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe hadiisa qudusii keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe quraana keessatti ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نمني همتو دلق جي ربي همتو نمني دلق نمني دلي دلق همتو أجبر نمني كرا ربي الرافقاتي همتو دل وان دلي دلقي قالي ربي ديدي وان ربي نقولنا جدي همتو دلقا رجل سو وان بدو فكتو نمني دلقي يا ربي أو يظلم نفسه تكلبو ساميدي مالي جوكيشون أتوقو دلي دلدو وقو قالي ربي ديدو lubbuu kee miidhaa jirta jechuudha lubbuu kee tiroorrisaa jirta takkis namni lubbuu isaa tiroorrise jee rabbiin maaliin diliidhaan namni dilii dalagu namni qaalii rabbiin goone namni bakka rabbiin dhaabbatiin jedhu dhaabbatu lubbuu ofii tiroorrise jechuudha lubbuu ofii miidha jechuudha yoo illee duniyaa kanarratti akka namni argutti waan gaarii argataa jira yoo of se'e innillee yoo waan gaarii argataa jira takkis gammachuu argataa jira illee yoo se'e garuu namni sun akka rabbiin amma quraana kana keessatti nu himaa jirutti lubbuu ofii tiroorrisaa jira lubbuu ofii miidhaa jira allahu akbar nama lubbuu ofii miidhu nama lubbuu ofii tiroorrisu namni dilii dalagu jechuudha namni qaalii rabbiin qabne thumma yastaghfirillah eegasii rabbii isaa araarama gaafate irraa dhaabbatee waan sanarraa rabbii isaa dhiifama gaafate yajidillaha rabbiin ni arga ghafuura rahima rabbiin kan isaa araarame arga jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin isaa araarama isaa rahmata godhachuudha nama rab gara isaatti toobate hadiisa keessatti limaal jammal ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa alqudsi keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe ya ibna aadam yaa ilmaan aadam innaka maa dacawtanii waan ati na kadhatteen warajawtanii na kajeelteen rahmata kiyya dilinas naaf araaramattee waan ati na kajeelte gama kiyya deebiteen gafartu laka irran sii kuta jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala alaa maa kaana minka waan sirraa ta'e hunda'u ولا أبالي نتن قدة تيرن كاني يا ربي وني دلين قدة وني جا ونجو ربي أتوان نمان سر رابر بادو أتوان أبتك ربي كي تتوبة توجور يا ابن آدم يا إلمان آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء يودلين كي دماتي سمي كان بوتي ثم استغفرتني إيقاسينا كرت أرار من قافت ربنا غفرت لك ولا أبالي سيفن الركوت وما الرنكان يا رب سبحانه ربي تدلين قدة تجور إرد برو ربي تنقدة تجور دوب مال قدشوك أبدا دوب متاس ديوتي غر ربي كيدي توبتشوك أمنا أجيشو ربي سبحانه وتعالى سيفر أرمجو هنغاتي وانا تلي فما قافت وانا تساك جيلتين وانا رحمة ساك جيلتين ربين كي يرنا كتا وان تجتين ربين الرسيف كتجو ورّا رحمة ربي أرقتي ربين سبحانه وتعالى دلي ثاني ركوتيفي جنة سينور ربين ها قولو بؤا توبان تكيت ربي ربي ديفما قافتشون قبو كان الرأس متد آمنا فيديو رفتو فيديو سقلفا واي بؤا تكيس استغفار ربي أرما قافتشون قبورا اتفوفنا كان سمرت آمنا ورا ربي سبحانه وتعالى توبا سني الراكب ربي ها قولو يو بؤا الرابو فتة يو بؤا تقول الرابو فتة شير قولي أكنا مبرالي بؤا الرابو فتة نوندينو كبؤا الرابو فني ربي برات سبحانه وتعالى ديفما سارقنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته